warra kee qara salaata ajaj warri gartee rabbiin dhiiroowwanii jira dhiiroowwan gartee duba isaanii shaakalle nagganni bitii gurguriin baadaa rabbiirraa warri rabbiin jeesan kunoo jaraa kanatti oggu salaanni kee dalagaa isaanii hunda dukkaana isaanii hunda banaa dhiisanii warra biraa deemanii warra akkanaa kanaa jee duba maaliif jannaan arrantana gartee namni duruhi akka waan gartee duba ibaadaan kutteen namni salaata dhiisee ibaadaa dhiisee munkara keessa fagaata namni gartee duba salaanni asriidhaa isa dabarte akka nama warra saatiif ilmaan saa dhabeeti hoggaa kana rasuul alayhi salaatu wassalaam akkije aflaha arrajulu in sadaqa gurbaan kun gartee yoo dhugaa dubbate gartee milkaawe gurbaan gartee duba garagalee wallaahi kanarratti isin da'u irraa isin irrisu waan ergamaan rabbii jee qabadhe jechaati gartee duba kutee jee gurbaan ati gartee duba ibaadaati akkuma gartee gaafa ramadaana keessa jiruu sanitti gartee duba kan gadhaabdu yoo taate sababaa gartee duba jannata nama naqurraay yoo ibaadaa buburreessin jimmata qofa salaannee guyyaa kaan gartee yoo nii fidhiifne kaduraan gartee quraana dhageeffan kaduraan gartee duba nashiidaalee halaal gartee duba dhageeffan arraantana gartee hogga muuziqaadhaan ganda garagalchin wanni beekuu qabnu maali gabrichi tokko wanni akkaan gama rabbii dhihaatuun maali gaaf tokko gurbaa tokko ergamaa rabbiititti dhufee jedhe hoggaani filaalaan nama halaalaa dhufe gurbaan mataan isaa gartee dhukkee faaggaa qaba